akkasiitii miti. Namni kana hojjate qaama seeraatii jedhamaa jira. Qaama seeraa yoo ta'e poolisii idileeti moo milishaadha moo loltoota raayyaa ittisa biyyaati. Kuni gaafii hawaasa hundaati beekta. Waan kana amma dubartoonni tu yoo arganii waan kana ka dho'isan taate maaliif waan kana dho'isan ka jedhu qorannoon irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Kana maatii isii irraa dhagahuu dandeessaa abbaa feete gaafachuu dandeessa. Daa'imni tuni waggaa 8 kun waggaa 10 jira. Wal keessa dha'uun hin barbaachisu. Waggaa 8 kutaa 2 baratti jechuudha. Daa'ima haati isii reefuu deessee ciisaa jirti. Amma deessee bar haati amma deessee. Amma isaa yogguu gudeedan san ajjeesaniit mucattiin ofii fajjeeftee haa jedhanii muka fannisanii biraa deema. Sigala. Mee amma nama kana akkamii qabuu dandeessati? Hin ulfaataa jechuudha. Kaameeraan achi hin jiru. Namni information godhee warri ammoo information kana saaxiluu qabu saaxilaa hin jiru jechuudha. Gatii kanaaf amma falli jiru tokkochi dubartoonni tuni dirqama waan kana arganii jiran himuu qaban. Himuu qaban dhugaa rabbii dho'isuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan dubartiin hundi keessa waan kanarra falmachuu qabda maayikii. Ati har'a rabbi carraasii godhee hamma tokko biyya dimokiraasii akkasiillee jiraachuu baattuu xiqqishuu isii taasifaa jira sibira. Nu biratti ammoo namni ol jedhee dubartii ilaalu hin jiru. Sigala ol jedheetuma. Ija keessa namni ilaalu hin jiru. Hatta namni jaartii ofii kabalu hin jiru. Asitti kunoo Profeesar Ahmad Cululleen lubbuuf jaartii isaan kabalu. Maal taate? Hin danda'amus hin jaabar. Sababiin isaa biyya kana keessa dimokiraasii. Nam tokko yoo jaalatte wajjin jiraatta yoo jibbite karaa nagaatiin adda deemta. Saniin gara kaanitti akkasii godhaan hin dalagu. Zabanni nama ajjeesan, zabanni nama gudeedan. Ani dhugaasitti hima biyya keenya keessatti wanti na ajaa'ibu, wanni na dhagaamu, wanni ibidda na qabu keessa yakka gudeeddaa kana. Ammoo zabana kana istaayiliin jijjiirame ijoollee xixiqqoo malee illee gudeedan abboo. Anillee wanta addunyaa kanarratti wallaahi laalaanii jechuun namni ableen dirame yookiin immoo shuguxiidhaan yookiin immoo xiyyiitiidhaan duunaa hoyya malee gudeeddaa waan jedhamu kuni filima irratti yoo waan gudeeddaa laalu hin danda'an dafeen bira dabarsa baqa jechuun. Waan gudeeddaa tokko seenaa waan nama gudeeddamee dhaga'uun fedhaan. Amma yakka gudeeddaa yeroo fiilmiidhaan hojjetan fiilmii yeroo agarsiisan nama biraa irraa barsiisuuf malee wanni sun waan dhugaatii miti fiilmiidha. Jestila fiilmuma sanuu gudeeddaa maalti sin kofalchiisa ajaa'iba kun amma nama kofalchiisa. Astaghfirullah. No dhagaa amma ila waa'ee mucattii kana irratti kofalchiisu bargaadde. Mootummaa nama biyya bulchaa jiru maayikii dhaggeeffadhu akka intala shamaraa takkatti mirgi dubartoota mirgi daa'immanii haa eegamu tokko kana. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan biyya bulchaa jiru Dr. Abiy Ahmad irraa kaasee. Ajaa'iba as jala ta'e mabar. Dhimmoonni dubartoota warri ilaallatu dubartoonni haga har'aatitti aangoo mootummaa kana keessaa argattan adda durummaadhaan jechuudha. Waan kanarratti Abiy Ahmadis paartii isaatiif usuun ta'u kun beekta. Wagga fedhe ajajaa poolisii fedhe haa ta'u loltuu feete haa taatu badii dalagee jira. Raayyaa ittisa biyyaa tokko poolisii liyyuu haayilii tokko poolisii federaalaa tokko milishaa tokko leenjii kennamaafi beekta naamusa irratti seera irratti nama eeguudhaaf leenji'a malee nama gudeedhaaf poolisiin leenjuu hin jiru. Fakkeenyaaf akka seeraa keessaatitti abbaa seeraa jechuun maali? Seera baratee jira. Badii irraa of eeguu qaba. Dirqama godhuu qaba. Waan inni eeguu jira, waan inni tiisuu jira. Tiini isaa uummata kana tiisuudha. Isa kana keessatti qaama seeraatu yoo ta'e taate muummeen ministeeraa gurra qabee uummata Itoophiyaa duratti akkuma dheengadda namicha. Dhageette namichi dheengadda maal dalage? Ijoollee shamaraa irratti biyya Arabaa irraa buusee mana keessa awwaalee cicciree shintibeetii guure bar tokko dhageette. Waanuma taarikaattu dalagamaa jira biyya Itoophiyaa san keessatti Finfinnee gabbuusee jismii isii kana siin jedha laa. Luka kana kottee lukaa kanarraa ciree akka nama basalii ciruutitti miila isii tokkocha nan bifne haga jismii isii guutuu ciree hammaamatti guure. Osoo waan takka nan bisiin jechuudha. Hagana dirasii cikkaanyee biyya Itoophiyaa san keessa uummata irratti dalagamu jira. Mootummaan maal godhee gaafa qabe nama san maal itti murteessan beektaa? Murtee du'aa itti murteessan. Wallaahi hin ajjeefame innis. Har'as taanaa warra mucattii kana gudeedee warra mucattii tanarratti yakka kana raawwate mootummaan karaa dhiiga mucattii tanaatiin argachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf amma dhiiga kana hospitaala jira. Hatta yoo waan biraa dadhabame raqaa biyyootuma addunyaa kanatti asaa ergan dhugaasitti teknooloojiin tolee jira. Mootummaan Itoophiyaa Chaayinaa wajjin jira. Chaayinaan amma waan kana daqiiqa baastee itti kenniti. Yooma meeshaan akkasii
waan kana qulqulleessuu yoo hin jiraanne kana gatii kanaaf jecha waan akkasii keessaa baya warri ammoo waan kun isin gammachiisu dhugaa rabbiititti obboleettiin qabdan na fakkaatte maaliif jennaan dhiisi warra koflu maal jennaan wanti har'a nama ambaa irratti gammaddan kuni borsirra gaya gatii kanaaf jecha hin gammadina waan badii tokko irratti itti gammaduun itti dhaadatuun ittiin shaallaluun hin barbaachisu jechuu kanaaf wanti mucayyoo tanarratti dalagame waan akkaan suukaneessaadha ummanni oromoo ammoo aga danda'ameen sagalee ta'aa jira biyya keessaayis warri attan mootummaa waliin jirus aktiivistoonni paartii biltsiginnaas iyyaa jira waan kanarratti kuni waan suukaneessaadha namummaa si gaafata kanaaf mirga namummaati beektaa mirga namummaa irratti ammoo nama tokko tuqamuudha. Hayyee wanti dubbachuu barbaade warri azalatti kofaltan jechuu namni irra ga'u malee ilaalaa hin beeku waan ta'eef tokkoffaa namni irra ga'ee qofaaf laalatee timit ka sagalee ta'u lammaffaan immoo ilma namaa ta'uu qoftiinu nama tokkoof gaafa nam tokko akkana ta'e jedhamu namummaan namatti dhagama namummaa waan jedhamu jira gaafa heevan akkas taate namummaan nutti dhagame takkiin oromummaa finfinnummaa biyyummaa maalummaa diiminaa gurraachoominaa miti laal namummaatu dursa namni dura nama ta'eetiti sambooda waan biraa itti fufa jechuun nama taata bar dura bar eenyu ani nama waan jedhamu jira bar nama yoo taatu immoo nama tokko gaafa akkanatti keessaa dubartii xiqqishoo waggaa 10 guutiin irratti waan kun yoo raawwatamu nama taatee yoo hawwaltu taate boorsumarra ga'a jechuudha. Yaa dhugaadha maqii. Kanaaf amma wanni jiru maayikii maali beektaa mootummaa waan kana qorachuu qaba. Yakkamtoonni seera dhiyaachuu qaban. Maqaa paartii biltsiginnaatiif illee waan ta'uu miti. Yakki akkanaa yakka gaarii. Maaltu jira ni beektaa laal. Ahmed soorii siiti dubbachuu jira dhiifamaa. Maaltu jira? Dura sagaleen taamaa jira waan jaamurratti haa dubbannu. Sagaleen namootni muraasni nama muraasaa ta'u jira. Sagalee nuti jechuun micoon tun akkuma heevanii jechuudha. Just ndaa'u tatanaatu irra guddoodha. Wanti micootun taate heevan barii maasrajjaa marrajaa waan jedhamu bar ni jira bar. Ta micoota naa bar maasrajjaa marrajaa fi wanti hundi akka baduu godhamuu jira bar amma isaa kanatti jechuudha. Yoo nuti sagalee taaneef garuu haatillee wanti takka irra ni geessi micoon illee sagalee harkachuu qabdi jechuudha. Dhiini isin baagisan garuu yoo kanuma akka callisun taate dubartoonni gizma hundaa akkuma gudeeddamanitti daa'imni hin gudeeddama namni 3 nama 4 nama 5 daa'ima bakka namni kan fudhatu jiru gudeeddaan hin heddummaataa jechuudha. Kanaafuu keessaafuu dubartoonni miidiyaa kanarra jirtan gabbaatanii dubbachuun isinirra jiraata. Hundi keessan. Maayikii amma asirratti illee dhaga'i. Warri seeraallee dirqama isaa kenname beekuu qaba. Kanaan dura wallaga keessatti gudeeddaa ijoollee shamarran wallaggaa irra gudeedame sana yoo yaadatte. Nuti seera qabnaa jedhanii waan seerri isaan nayyamne dalaguu hin qaban. Fakkeenya poolisoonni jechuudha qaama fedhe yoo ta'e. Poolisii taatee ati bar yoo waan hin taane yakka dalaydee seerri sin dhiisu bar. Ati yakkamaadha bar. Gaafa meeshaa waraanaa tokko hidhattu nagaa uummataa tiisuuf malee ati bar nagaa booressuuf miti. Yookaan ammoo dubartii ittiin gudeeduuf miti. Kun hin jiru seera kam keessaayyuu. Ittiin bulmaata paartii biltsiginnaa keessa illee hin jiru kun. Sigale gatii kanaaf jecha dirqama isaa beekuu qaba qaamni seeraa milishaanis dirqama isaa itti kenname beekuu qaba. Kunis dirqama isaa beekuu qaba nagaa uummataa tiisuudhaaf poolisiin kan eegamu. Raayyaan ittisa biyyaa ammoo akka nu beeknutti daangaa fi daarii biyyaa tiisuudhaaf dhiiga gachiisa gaara keessa deemee gola mala keessa dhiini isaa dhangala'a. Akkasitti beekaan hiikaa raayyaa ittisa biyyaa poolisii idilee magaalaa keessa hojjetullee nama gudeeduudhaan hin beeku nagaa hawaasaa tiisuudhaan beeka beeta. Kanarratti kuni paartii kanaafis hin ta'u addunyaan har'a waan kana addunyaa bira ga'ee jira beeta. Wanni kun addunyaan guutuun irraa dubbachaa jirti waan taphan laalamuufiti. Mootummaan maqaa waraanaa eegsisuu qaba. Waraanni illee namoota gadee akkana haneef keessaa baasanii maqaa isaanii eegsisuu qaban. Sababa biyya eegaa jiran moo dubartii gudeedaa jiran daa'ima gudeedaa jiran. Tokkoffaa hiikkaan mootummaa maali maayikii? Hiikkaan mootummaa jechuun rabbii gaditti nagaa keetii suudha bar. Hiikala gaafa rakkoon tokko sirra ga'e gaafa badiin tokko sirra ga'e rabbii gaditti nama itti himattuudha bar mootummaan. Hiikkaan mootummaa kana bar. Poolisii illee hiikkaan isaa kanuma. Nageenyi naannoo keetii yoo boora'e bakka amma jirtu kanatti poolisii dawwaltaami. Poolisiitu dhufee nagaa kee eegaa jechuudha. Shiftaa dhufee si daffaru
shiftaa dhufee badii sirra hojjetu san kasirraa ittisu rabbii gaditti poolisiidha jechuudha. Kana hojiin poolisii nagaa hawaasaa eeguu, tasgabbii hawaasaa eeguu, hawaasni akka ba'ee galu danda'u godhu. Hiikkaan isaa kana poolisii hiikkaa biraan qabu rabbii gaditti bar namni qawwee hidhatee gibira uummata irraa sabasabu mataa uummata irra taa'ee uummata tajaajilu nagaa hawaasaa eeguudha. Saniin gara gaan dabree an qawwee qaba gadi naaciisi jedhee dubartii gudeeduun hin taatu. Hin taatu dogoggoree jiraa jechuudha qaamni seeraa waan akkasii raawwatu. Kanaaf mootummaan tarkaanfii cululuqaa irra fudhachuu qaba. Barumsa of keessa hin deebine irraa haa baratu. Wanti kun biyya san keessatti ammoo seerri sitti bahuu qaba. Dhugaa sitti hima warra waan kana hojjetu kana mootummaan seera haaraa baasuudha qaba. Seera haaraa cululuqaa jechuudha abbaa kiyya. Gatii kanaafi waan kanarratti seerri cululuqaan bahuu qaba. Tarkaanfiin barbaachisu fudhatamuu qaba. Kanaan manni martuu waga dandeessanii waa'ee mucattii kanaan callisinaa iyyaaf isinii jenna. Gama biraatiin ka maayikii waan addisii deemaa jiru ka amma jaarsaaf jaartii sanoo maal jettame? I don't like waan akkana seenuun jaaladhu. Suni kabbaaddiidhaa mi? Kuni waan na dhibuu miti because mirga qaban akka fedhan ta'uudhaaf ani dimokiraasii irratti hedduun amana. Mirga qaban namni akka barbaadu it's normal. Mee ana asirratti waan namaa keessan seenii naan jettanii waan takka yaada wayii yaada barfadhu. Maali beeyta maayikii waan kanarratti namni baay'ee waa'ee nama dhuunfaa keessan seenii jettanii na gorsaa turtanii. Garuu dubbiin sooshaal miidiyaa kanarra geette dhuunfaan jedhamtu akka nu hubadhutti. Sababiin isaa ati waan dhuunfaa jechuun waan pirivaatii godhattee itti fayyadamtu. Waan pirivaatii kee keessaa bahee paabliikii irra seenee hawaasa hunda bira ga'ee waan uummanni hunduu yaada itti kennachuu qabu jedhee amanaan. Garuu kun isin barbaachisuu naan jettanii amma asirratti maal jechuu barbaada beekta? Obboleessa keenya tokko mucayyoo jaalate san irratti gufuu hedduutu itti ta'aa jira. Anamma waan san irratti maayikii nama sayyaada kiyya keessatti deeggarsa barbaachisu waan barbaachisu hunda goonee namni suni mana akka ijaaratu barbaadaan. Fakkeenya ustaas bayaanii jechuun amma inumaayyuu masqala kaayatee jedhaniiti duulaa jiranarra tokko kana. Mee fakkeenyaaf asirratti maal jechuu barbaada beekta? Namnummaan silaa beekumsa qabu. Namnummaan ati hayyuu jettuun tokko ustaas bayaan irratti maal godhaa jiran beekta? Dubartii tanaa yoo walitti dhufte guyyaa lama wajji buluu hin dandeessu. Ji'a tokko wajji taa'uu hin dandeessu. Ji'anii gufuutti taa'aa jiran. Kuni fudhatama qaba jettee yaadda? Fakkeenyaaf wanti kun. Nangalchuu. Fakkeenyaaf qooya nama asirratti yaada kiyya ibsadha. Maaliif amma kana siin ja'a nama tokko ka waliin tursiisu ka addaan baasu rabbi. Gaafa rizqiin teetuni uumamtu rabbiin fuula namaa kana walitti garagalchee abbaa carraa rabbi walii lallabe walitti uuma. Mucaan kun amma mucattii tana jaalatee jira. Yeroo dheeraadhaaf waa'ee isii haasa'aa jira. Eega rabbiin isa jaalachiise, eega onneen isaa isii feete, halkan takka wajjaa bulu, ji'a takka wajjaa bulu, waggaa tokko wajjaa bulu, nuti wanni